qorichini da'umsa dhorku waan inni fakkaatu beektaa? Maal jechuu keeti? Qoricha fudhataa jirti? Hin fudhattu waan hin barre waan hin beekne ofuma keessa seentee waan tokko hin odeessin. Obseen qoricha dhala dhawuu fudhataa jirti naan jedhaa jirtaa miti? Hin siin jedhe na dhaggeeffadhu waan sitti mu dhaggeeffadhu. Ani waan ofuma koofan baruu barbaade malee isatti jettu kana miti. Duraaniyyuu ati rakkina tokko akka hin qabanneen beeka. Yeroo hundaa immoo nan dhageessu yeroo waa tokko sitti mu yeroo hangafaatti si gorsus yeroo sitti dheekkamsa achi ol deebiteeti hangafaatti asii ol hiixatta. Ufuma ishee qoricha dhala dhawuu fudhataa siin hospitaala kaanii siin anneessaa oolti. Ati na riifatii waan sin ilaalle waan sin ilaallanne keessan seeniin. Amma sadhiisiiti waan bilbilteef natti himi. Harmeen qarshii ergaa jettee jirti. Akkuma ati jette rakkina horiin qabaatiin hin hafanii dafiitii bor fuudhii baankii galchiif. Hayyee bor dhufeen fudhadha. Isa kaan immoo waan sitti himin ofumaati shakkiidhaan mataa of joonjessitee anaanis asii ol natti hin eekamin. Eeggadhu. Faisal Tax Services? Yes. Oh, walmoko kam. Naguma. Ya, ni mosi yaadaan ture beektaa erga ganama. Hin badde. Yaa maali irree waan sana fixeetanii si eegamitii sanaafan si barbaadeyyu. Waliigalli 214 ta'e dokumentii kee hundumaas review godhee ilaalee sirriidha waan hundumtuu. Nagaa jirta? Gaarii. Fayyaa. Akkam? Nagaa. Seni taa'ee jirtu. Yaa gamaarree lakkoofsi hojii keenya wali biddeen keenya kanumaan jiraannani. Yaa. Wata ko yaaddeeni garuu mallattoo qofa tafaa mallattoo yeroo asirra dabartu bor mallatteessitee dabarta. So guyyaa 10 keessatti waan hundumaa sirreessanii sii deebisu jedhee yaada. Haa ta'u ijoolleen kee naguma? Biiftu bishaan sii fiduu? Lakkii waan barbaadu. Garuu ati TV kana maaliif ilaaltaa wannan taanetu keessa mul'ataa jira maa inni? Maal si fayyada kun? Bishaan qabbanaa ligaatu. Lakkii waan barbaadu galatamu. Biiftu. Akkam? Jirra. Biyya barattee? Yaa umaan zoo amma. Amma professionaalii taatee mire. Umaan zoo. Bunallee dhuguutitte.
Mana akka gaarii jira. Galatoome. Fayyisaan akkam? Nagee qaba. Garaani bakkuma san jira gaa. Mucaan meerree? Itti yaalaa jiran dhufa. Amma ni dhufa. Amma ammatti dhufuu qaba gaa. Waggaa tokko ta'e miti. Abdiidhaan eeggataa jirra. Dhiyootti hin ta'a jedhee nan mana. Yaa Yeroo bisee dhiyootti hin ta'a. Si eeggataa jirra gaa abdiidhaan. Itti yaalaa jiran lameenuu. Nagammaa dhufuu qaba sila. Erga fayyisaan ni kaa'ee ture. Irraa fudheetiin keera keessatti ta'uusi. Beeftu. Kana maana. Galatoon. Ayeeka. Laandeerri raawwatu gochuu jireeffa. Beeftu. Beefa makaaniin ture. Illee deemuu qaba. Gaafiraa wal argina gaa. Ayeeka. Garaa kana waa godhi gaa. Ayeeka. Si eeggataa jirra. Itti yaala. Humaa shifina. Mucaa keenya soturaa. Humaa yaadina. Abdii sirraa qabna. Humaa yaadina. Ayeeka. Ayeeka. Bakkumatti dhofsitee sana nan baasa. Waan gootee anatu beeka. Kasi sossobaa. Kasi obboleessa kiyya gowwoomsaa. Anas si beeka. Anas si beeka.